waamichaan taasisa barroo Ustaaz Ahmadiin Jabal dhuguma ulamaa'ota keenyaaf kan yaadamu yoo ta'e kanneen itti aanan kun hatattamatti akka raawwataman waamichaan taasisa. Isaanis tokkoffaa tooftaaleen ulamaa'onni keenya hundi barnoota akkaadaamii ittiin argatan ga'umsa hoggansaa seenaa biyyaa fi muslimootaa haala qabatamaa saayinsii hawaasaa fi maloota rakkoo furuu irratti beekumsaa fi hubannoo isaanii karaa ittiin gabbifatan leenjii gaggabaabaa barnoota toora onlaayinaa fi fageenyaa yookaan masjidatti imaamota roga hundaan ga'oomsuuf tooftaaleen dandeessisan haa diriiran. Isaan keessaa ammoo kanneen ga'oomutti dhihoo ta'an adda ba'anii leenjiin gabaabaan walitti fufaan haa kennamuuf. Lammaffaa sadarkaa hojii qabatamaatti ammoo caaseeffamni mana maree ulamaa'otaa bal'aa fi bilisaan keessa hojjechuu danda'an adeemsa caaseeffama fakkeessaa yookaan kan maqaa qofaa amma jiru keessaa ba'ee federaalaa hanga masjidaatti kan baajataa fi dandeettii mataa isaa qabu ta'ee haa caaseeffamu. Sadaffaa hayyoonni muuxannoo bulchiinsaa fi hoggansaa akka horataniif masjidota guutuu biyyattii hunda keessatti sadarkaa dirqisiisaatti hojmaatni imaamonni masjidaa koree bulchiinsa masjidaatiin ala itti ta'an haqamee koree masjidaa keessatti akka hirmaatan haa godhamu. Afuraffaa roga maraanuu aalimonni imaamonni du'aatonni fi mashaayikan malan muuxannoo bulchiinsaa rogichaaf malu qaban filatamanii majlisa keessatti miseensa koree hojii raawwachiiftuu majlisaa haa taasifaman. Shanaffaa sadarkaa biyyaalessaatti giddugalli leenjii hoggansa majlisaa aalimootaa fi du'aatota gaggeessaa fi bulchiinsa akka ta'an abdataman naannolee mara irraa filee xiqqaatu waggaa 2 leenjisuu haa ijaaramu. Jahaffaa imaamonni masjidaa manni murtii shari'aa fi qaadiin ulamaa'onni fi du'aatonni dirqama barnoota ammayyaa kan baratan akka ta'an yoo danda'ame ammoo dursee ilmiidhaan cinatti dameewwan barnootaa garaagaraatiin digiriidhaan kan eebbifaman haalli isaan itti ta'an itti haa yaadamu. Yookaan ammoo yuunivarsiitiin lamaan isaaniyyuu walitti hammate haa hundaa'u. Kaniin kanaa olitti waan kana mara kaaseef aalimoota dhageettii qaban dhiibbaa uuman aalimas hogganas ta'an kan salaata masjidaa qofa osoo hin taane imaamota gaggeessaa waanuma maraa ta'an akka qabaannu barbaaduu irraa kan ka'edha. Aalimoonni kana haa guuttatan yoon jedhu kanneen akkaadaamii baratan marti dandeettii fi ga'umsa gaggeessummaa fi bulchiinsaa qabu jechaa hin jiru. Gaggeessummaa fi bulchiinsaaf qophaa'ummaa xiinsammuu kaka'umsa beekumsa dandeettii fi muuxannoo mataasaa akka barbaachisu wallaalatii miti. Barreessaan Ustaaz Ahmadiin Jabal kan sagaletti isiniif jijjiire gurraacha keessan tafakkur Afrikaa Dooyaa Islaamik Miidiyaa.